ورحمة الله وبركاته. رمضان وشهر رمضان أولا في كتف آخرة لك يا ربي هو عندك إن شاء الله بركات رمضان إن شاء يا الله ربي حر اللي متدوري أكو ما يروح هندا متدوري وان توكو وجين كإلى اللو كان لك أنا جلتي حتى اللي متدوري جباب دو تكا كبدي في جباب دو متي جل كبرت متدوري سن بوفي ولا لوتي نسنيبسي إيجاسي ياد إسا ولله الله شو وبولي سكيتين هنا فيني جتي متدوريني برم سكيا يوكام متدوريني يادكيا وبولي سكيتين هنا فيني وبولي سكيتين هنا فيني تنتيكو الرمي بفول لوتين لا الله إن شاء الله وقاكم من جرادو بيلفا كانت الدنيا كيسا سكو في عبو يادو نمتي qabeenyas qaba jedhee ofin tuulu ofin dhaadu dhabeefis ani ofin cinqee dhiphadhee tasa yaadu kan qabuttis hinaafee hin qabu jibbaa qalbii kan kenneef barakachiisee itti haa dabalu rabbiin maaliifin itti hinaafaa garaan kiyya gubataa hundaafuu rabbi kennee yoo barbaade sodataa hiree kiyyarraas lakki namni fuudhee hin nyaatu anaafis rabbi dabarsee hiree namaa naan laatu namni erga dhalatee laaqanaaf ciree isaa lafa kaa'eefii jira rabbiin hundumaaf hiree isaa qabeenya namas jibbee dhaba koofis na yaachisu hireen koo waan naaf qoodee rabbiin kan jiraachisu qabeenya namas jibbee dhaba koof na yaachisu hiree koo waan naaf qoodeen rabbiin kana jiraachisu namni hunduu ajaja isaan ba'aa kennameef baata haa xiqqaatu haa guddatu hunduu hireesaa nyaata kanaafis jibban fedhu hinaaffaan ofiin goolu waggaa kuma jiraadhu silaa duuti koon oolu kanaafin an of dhaadee laphees tumee hin sirbuu haa qabaatus haa dhabuu an takkaa naman jibbu tola rabbiis dagadhee galata isaa wallaaluu qananii hadhaaf jedhee kan boruu hin awwaalu waggaa xiqqoos taatu hangan lubbuun jirutti hin hinaafus hin jibbu qooda rabbiin hirutti hininaafus hin jibbu qooda rabbiin hirutti egaa amanta dureen kenna hininaafin obboleessa keetitti jetti hininaafin obboleessa keetii sanitti xiqqoo walaloo yaanii guututti illee yaada kiyya ibsuu yoo hin taane karaa hololootiin yaada xiqqoo isinii dubbisee jira jechuu dhugaadha jiruun addunyaa tun obboleeyyan tiyya jiruun addunyaa tun isiin xiqqoodha gabaabduudha garuu nu keessa wanni jiru hinaaffaa jibbaa guddina walii jibbuu jijjiirama walii jibbuu waan akkas sammuu keenya keessa jira ati obboleessi kee yoo jijjiirame yookaan yoo guddate yookaan bakka yoo ga'e wanni sirraa hir'atu maaltu jira no hin jiru wanni sii dabalamu yoo jiraatte malee namni yeroo ammaa obboleessa ofii ka waliin dhalate garaa isaa jechuu obboleessa fageennaa yookaan karaa isaa odoo hin taane obboleessa garaa isaa ka waliin dhalate ka jibbu jira ka itti hinaafu jira jijjiirama isaa guddina isaa jiraachuuyyuu haga jiraachuuyyuu karaa biraatiin lubbuu walii balleessuu yaadantu jira maaliif ta'uun sun ta'uu hin qabu wallahi obboleessa kee waliin dhalatte ta'ii hiriyaa kee ta'ii nama akkanarraa sabbeettu ta'ii inni wanni murteessaan an akka ayyaadutti namni yoo jijjiirame waan si fayyadu malee waan si miidhuu hin qabu yoo guddate waan si fayyadu malee waan si miidhuu hin qabu kanaafuu hinaaffaan obboleessa keetii bakka kamiinuu sin geettu obboleessi kee tokko isteeppii wayii haga ati jirtu irraa yoo deeme alhamdulillah yaa rabbi guddisiif jedhe sababni isaa asillee si guddisee rabbiin achiin si gaha waan ta'eef yoo obboleessi kee sii gadeetti tafe ammoo yoo dandeette nama san ofi qixxeessuu dandeette wanni ofi qixxeessuun jiraatuun yoo jiraate malli ati gootee akka inni jijjiirama fidu yoo jiraate afaaniin himuu haa ta'u gorsuu haa ta'u itti mul'isuu haa ta'u
itti dhiyaadhu gorsi malee hinaaffaa obboleessa keetii hirriba sin dhoggin. Namni yeroo ammaa qabeenya silaa godhatee ofii dalagatee jijjiiramu irra waan namni hojjetutti hirriba dhaba. Jijjiirama nama sanii hirriba dhaba. Qo'inni akkaminna taree, akkaminna jijjiirama tana taftee siin, akkaminna nama akkasii taatee, akkaminna namni jaalataa yookaan akkamitti waan akkasii dalagdee du'aan jiru silaa isteeppi karoora jireenya isaa baafatu yeroo isaa kanaan fixa jechuudha. Baay'ee hinaaffaatiin fixa. Kuni gatii tokkollee nuun qabu. Hinaaffaan obboleessa keetii si balleessiti. Sitti fakkaatti malee si balleessiti. Namni aduma namatti hamtuu yaaduun, namatti sharri yaaduun karaa inni hin beekne sharri wayiitti dhuftii jechuudha. Karaa inni hin beekne waa isa mudatanii, karaa inni hin beekne rakkoo wayii keessa seena. Inni ka yaadu ammoo waan isa mudatu duun taane waan amma obboleessi kee irra jiru san sadarkaa inni irra bahe san isteeppii isaa san jalaa buusuu yookaan jalaa kuffisuu barbaada. Kanaaf hinaaffaan obboleessa keetii galmaan nama hin geettu jechuudha. Hinaafuun silaa hoo gaarii ka ta'u kan namatti tolu kaatillee rabbiin sii dabalu obboleessi kee tokko mana gaarii yoo qabaatee qabeenya gaarii yoo qabaate maashaallah alhamdulillah rabbiin si haa barakachiisu. Isa onnee isa sobaa afaan keessa duun taane keessa keetii sharri yaadde maaliif jennaan rabbi isaa kenne kaa qoodee rabbiin ganama hiree isaa kenne waan rabbi isaa katabe ati hinaaftee wanni irraa hir'atu hin jiru. Ati hinaaftee wanni isaa dabaltu tokko illee hin jiru. Hinaafuu baattee sun dantaa keeti. Laakiin silaa uduu beekte gaarii obboleessi kee dalagatetti keessi kee dhugumaan gammaduu qaba. Obboleessa kee isa waliin dhalattee haa ta'u, isa beektuu haa ta'u, isa firaa, isa ollaa, isa kamuu haa ta'u jechuudha. Gaarii jijjiirama namni sun jijjiirame alhamdulillah. Yaa rabbi ammas dabaleef jedhin gammachuun ati onnee ta'e irraa burqite suni dhuftee isteeppeti jirtu si guddifti jechuudha. Sigalee kanaaf rakkinni nama keenya keessa jiru, rakkinni nu keessa jiru keessattuu nama keenya yoo argitanii jiraatan sooshaal miidiyaa kanarratti karaa uuma ittiin amma nu deemnu kana karaa yuutuubii dalaguu haa ta'u maalii haa ta'u nama biraa irra warra kaawwan irra namni keenya hinaaffaa guddaa walitti qabna. Obboleettiin kee yoo guddatte obboleettiin kee jijjiiramoo yoo fidde jijjiiramni obboleettii keetii si gammachiisuu qaba. Wallaahi hattaa si mijaa'e ittillee dubbachuu baatte keessi kee qulqulluu ta'uu qaba. Murteessaan ati dubbii afaanii haasoftu doon taane murteessaan waan ati onnee kee irraa yaaddu kasi fayyadullee ka gatii sii qabullee sababni isaa jijjiiramoo kasi fidu rabbi ifati yoo walitti alaaqaan keessan gaarii ta'e afaaninuu nama sanii waa jechuu baattee ammoo ati yaanni ati biyaansi nama sanii qabdu gaarii ta'uu yoo beekame si gaha jechuu dirqama nama san waliin dhattee haasa'uu dirqama nama sanii danda'ama taanaan obboleessa kee gammachiisuuf akhlaaqa gaarii amalli gaariin yaa obboleettiiti baga waan akkanaa taate baga gammaddee baga jettee yoo danda'ame yoo sii danda'ameetti jajjabeessuun isiifillee gammachuudha. Ka onnee irraa maddee jechuun siif immoo karaa lamaanuu si fayyada. Ka si fayyadu onnee qulqulluun jechuudha. Yoo ammoo jechuun illee baatte keessa keetitti kophaa keetitti gammaduudhaaf obboleessa keessanii itti hinaafuun barbaachisummaan qabu. Walumaa galatti gatiin hinaafaa kasaaraadha. Daldalli hinaafaa bu'aan isaa kasaaraa bu'aa tokkollee hin qabu. Mee isin namni wayii waa dalagatee namni biraa itti hinaafee akka inni jijjiiramne godhe sun bu'aan inni argate ka beektan yoo jiraate ani akka kiyyatti hin jirullee hin beekullee. Namni hinaaffaarraa yeroo itti waa walii godhee yookaan waan namni dalagatu marzii walii yaadee maalii walii godhee jirii dalaguuf nama san gad diqqeessu mee maaliif qooda isaati bar maaliif barbaachisa kun waan kee irraa fuutee wanni ati kenniteef hin jiru wanni moonaa keetii yookaan dallaa keetii yookaan kiisa kee keessaa bahee nama san bira dhaqee hin jiru. Yoo guddate maal rakkoo qaba, yoo jijjiirame maal rakkoo qaba, yoo mul'ate maal rakkoo qaba. Biyaansi yoo dandeette isteeppii hinaaffaa ati itti hinaafuu qabdu hinaaffaa karaa sirrii akkamitti jijjiiramee hojjetee mee isteeppii kamiin deemee bakka kana gahe jettee hojjettee jijjiiramuu yoo hinaafte kun hinaaffaa hammeenna hin qabne jechuudha. Hinaaffaa jijjiiramaati. Isa qixxaahuudhaaf isaan wal madaaluudhaaf yoo hojjette
karaa inni irra deeme filattee yoo hojjette kun rakkoon qabu hinaaffaallee hin jedhamu. Adeemsa jijjiiramaa kan inni si dursee hubachuuf deemte waan ta'eef. Yoo ammoo hinaaffaa isa balleessuu maaf na caalaa an achitti hafee ati maaltu achi hambise yoo danda'ame jijjiiramuudha. Yookaan immoo hiree keetti kan Rabbi si murteesse suutaan adeemsi kan ka'ee jira malee sababa isa hinaaftee wanni si dhufu hin jiru. Alhamdulillah jedhe. Tokkoffaa jijjiirama inni fideef alhamdulillah jedhe. Lammaffaa bakka jirtu sani alhamdulillah jedhe. Yoo fakkeenya inni mana lama qabaate ati mana tokkicha qabaatte kan mana hin qabne jira. Bakka jirtu sani kasi tare yeroo hunda nama si olii ilaalin. Galatuma Rabbii galchuufu nama si caale ilaalin. Yoo nama si caale kalaalaa deemtu taate eebjuun kan kee mustahiin akka yaaddi galma sii gahuu dhabuu mala. Yoo hinaaffaan nama qalbii kee keessa dhuftu hin jira seexaan nama waswaasaa uduwwatti nama gaarii taatu yeroo tokko si hinaafsisuu hin jiraame yeroo san isii si caaltee sirraa fagaattee doon taane isii sii gadi ilaali. Alhamdulillah ani bar ibaluu wal jira. Ibalullee ibaluu gadi jirti. Ani steepina namarra jiru bareeda. Alhamdulillah yaa Rabbi kana keetti galanni si haa gahu. Amala kee haa ta'u. Kenna uumamaa bareedina kan Rabbiin sii kenne haa ta'u uuma ta'e. Uuma sii kenname keessatti nama sii gadi yoo laalte qofa waa sii dabalamaa deeman. Nama sii olii itti qixxaawuudhaaf karaa hojiitiin yaali. Garuu jireenya sii kenname keessa jiraattu keessatti bara namni tokko luka hin qabne jira. Garii luka qabaatee maaf kophee dhabe jedhee ka booyu jira. Ka luka hin qabne maaliif godhata kophee? Kopheef hin booyu ka luka hin qabne bar. Oduu luka qabaadhee jedha filannoon isaa. Luka qabaadhee oduu lukaan lafa deeme. Gartee ka luka malee yookaan harkaan deemu jira. Karaa uumamaatiin haa ta'u miidhaa garagaraa irra gahee haa ta'u. Inni sun maal barbaada beektanii luka barbaada. Kophee miti kan inni barbaadu. Oduu Rabbi luka naa kenne jedha. Siigalee kanaaf isteeppii biraa ka irra jirtu galata galfataa ka fuuldura ammoo karaa sirrii ta'een karaa pozitiivii ta'een oduu karaa hinaaffaaf nama jibbuuf nama cinquu hin taane jijjiiramaaf yaaluun barbaachisaadha. Obboleessa keetti hinaafin dhugaa dubbachuuf mata dureen teetaadha. Baay'ee waan dhagame keessa kee jiru waan dhagame waan argeef mudannoo nama mudate illee hiriyoota lamaan jidduu mudannoon mudate waan jiruuf inni kun akka malee mataa na dhukkuse sababni isaa akka yaada kiyyaatti jechuudha. Mudannoo yookaan muuxannoo nama tokkoo nama hunda barumsa ta'uu danda'amee fi ani sin caala beekumsa gahaa beekumsa cimaa qabaadhee isin gorsuu yookaan isin barsiisuu ta'uu duun taane namni ni dagata waa dagata wal yaadachiisuudhaaf. Namni adeemsu wal caala hagate isteeppi ta'e wal caala. Kanaaf obboleessa kee yookaan obboleettii keetitti hinaafin gufuu hinaaffaatti hin ta'in yoo dandeetti gargaara yoo dadhabde ammoo Rabbiin kadhuuf maashaallah Rabbi si haa gargaaru galmaan si haa gahu jedheen yoo afaaninuun jechuu baatte nam tokko fakkeenyaaf yoo hin beekamu waa'ee waaqaa namaan wal loltee fakkeenyaaf nama wii mufii wali qabaatte nama mufii wali qabu san jijjiiramuu fide wallaahi onni irraa gammadeef yookaan hin dubbiftu nama namaachuun hin ta'a jechuu kiyyaa miti hin dubbiftu waliin haasoftu nama san laakiin jijjiiramuu fide namni sun yoo ittuu dubbachuu baatte keessa keetti alhamdulillah yaa Rabbi baga gooteef yaa Rabbi ammallee dabalii kenniif nama kana qabeenya haa ta'uu beekumsa haa ta'uu bakka keessa keetti gammadeef inni ati keessa keetti gammadu san jireenya kee keessa gammachuu wayii dabala malee hir'inna wayii wallaahi mustahiin waan hir'uu sirraa fidu takka hin qabu nama dalagatu alhamdulillah jechuun nama dalagatu yookaan nama jijjiiramoo ofii gammaduun hinaafuu dhiisuuni jireenya kee keessa gammachuu wayii fida malee hir'inna tokkollee hin fiduufillee hin taa'u. Kanaaf obboleessa kee jala deemtee asiin jala deemtee garanaan jala deemtee waa'ee ima isaa hordoftee bakka silaa jireenya kan kee jirachuuf waa wayii dalaguuf yeroo itti kennitee yaaduu qabdutti bakka silaa yoo danda'ame waan inni jijjiiramuu qabuun
guu gargaaruun barbaachise ta'e gargaaruu ka dandeetu taate adeemsana jiru sani gargaarteeni sirrii jirta bakka kana geetteerta ammallee jabaadhu bakka kana safee steeppii kana gahee akka jettee gorsuun yoo bakka qabdutti ammoo gufuuti taatee sakaaltee maslaalii inni irra kaatee deemuu jiru jalaa fuutee gubbaan lafa dhoofii yaadin inni sun gaaf tokko karaa atiin beeyni maslaaliin sun sirri jitti inni kufee lafan ga'u laakiin maslaaliin sun sirra jitti jechuudha asii jalaa fuudhuufatti deemtu sun gaafa sirra jitte cabuu dandeetta. Du'uu dandeettaa jechuudha. Hammeen namaa yaaduun gatii hagas kee nama kafalchiisa. Hinaaffaa obboleessa keetii gatii siin qabu. Obboleessi kee yoo danda'ame waliin dhaabadhu. Afaan itti dubbadhu gammachuu kee ibsiif. Yoo danda'amuu baate onnee keetii gammadeef. Jireenyi namaa kan keen ta'u. Rabbiin qooda ganama sii qoode qofaan si jiraachisa. Qooda kee qofa kaatitteen jiraattu. Malee wallaahi qooda namaa nam tokkollee nyaatu. Haka ammaa nyaatee illee beeku nyaatullee maaf sekendii takkaaf hin taane waan namaatitti hin tartooti. Silaa odoo kana beenne walitti hin hinaafnu osoo kana beenne waliin jibbinu osoo kana beenne ofii tarkaanfannee karaa walitti cufuuf hin yaannu. Barrammaa wal gargaarsallee karaa qaba. Gammachuu namaa irratti wal gargaaruun gammachuu kan kee irratti akka Rabbi si gargaaruudha. Kanaaf obboleessa keetti hin hinaafin. Hinaafaan obboleessa keetti galma tokkollee hin qabu. Galma ka qabu gammachuu ka qabu mana kee keessattuu deebitee keessi kee ka gammadu yoo nama gammachiifte qofa yoo namatti tola yaadde qofa bakka keessummaan kan kee kun hin jiraami gatti gammaddu yoo nama sharri yaaddee miti mee akkamitti nam tokko oduu nama hammeenna yaadu yookaan godhuuf deemta hammeenna hojjechuuf deemta yookaan waa isaa wayii balleessuuf deemta namas si argata keessi kan keena argamu nan arga sharri yaadaarta isa miidhuuf yaadaarta ati ka dalagaartu sirree miti dhokattee dalagaarta na argamu nan argine waan ani isa godhi kana namni na dhageemu nan dhageenne mee kanuma jeeqamuu fi maaltu si gahe laakiin yoo keessi kee gammachuu ta'e hoo yoo wannetti nama sana yaaddu pozitiivii ta'e hoo wanneetu shakkitu hin jirtu keessi kee guutuun akka gammadee yookaan gammaddee jiraata jechuudha. Faayidaan namni itti wal jibbuu fi hammeen itti wal yaadu gatiin isaa maali? Gatiin qabu wallaahi gatiin qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyya dubbiin dheerachuun illee gatiin qabdu xiqqoo waan dhukkubsee waan jiruuf hinaaf obboleessa keetii dhiisi. Namni wayyoo wal loltee wal tumtee hin jira namni akka namaatti wal dhabuun jira wal loluun jira araaramuun illee jira laakiin hammeen itti yaadin duuba isaa. Guddin isaa sin jibbisiisin guddin isaa sin naafsisin obboleessa keetii gammadi sababni obboleessa keetii gammaduu keessatti gammachuu jireenya keetu jira waan ta'eef wal sakaaluun gatiin qabu wal sakaaluun bu'aan qabu wal gargaarutu bu'aa qaba malee argaa jirtani wal gargaaruuf wal sakaaluu keessaa kamtu hin namni ni beeku beeku balleessa malee namni hin beekne hin jiru. Akka wal gargaaruun gatii qabu akka wal gargaaruun bu'aa qabu namni kamuu ni beeka. Garuu duma beeku wal miidhaa malee. Kanaaf obboleessa keetti gufuun ta'inii hin hinaafinii haa guddatu haa dagaagu bakka fedhe haa qabu yoo dandeetti gargaarii yoo gargaaruu harkaan hin dandeenye waan baay'een gargaaruu dandeetta yaadaan dandeettii gargaarta. Yaadaan gargaari harkaa waa qabaattee gargaartaa qabaadhu gargaari yookaan onneetii keessatti gammachuu yaadiif gafsan obboleessi kan kee galma gahuun isaa ati galma gahuudha jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya yeroo baay'ee gufuu walitti ta'uun hin barbaachisu. Jireenyi biyya lafaa gabaabduudha isheen jiruu yoo barbaadirraa deemu fooqii feetee ijaartee waan feetee gootee karaan beekneen sekondii keessatti lubbuun ta'e baatee isa ati hojjette sanuu kan namni biraa nyaatu isa ati dadhabde sanuu kan namni biraa nyaatu. Ati nyaattu bar nama biraattu nyaata abbaa nyaatu hin beektu san irrattuu ganaa namni hafee wal lola maarree jireenya gattii tanaatiif obboleessa keetti maaf hinaafta jireenya ijalimsuu keessatti yoo gabbaatee konkolaataa tokko yaabbattee bakka qabee makiinaa feete qabaadhu waan feete addunyaa kanarra qabeenya waan jedhame qabaadhu nama kamiyyuu oli miti ati waan si murtaa'e caala nyaattu siree takkatti qofarra kabultu. Marre yoo guddattee isteeppii jiraatte isteeppii gaartuu isaan obboleessa kee geessi isteeppii keessa dabarseetti geette himii fi hin dhussin nam tokko yoo daldala seene fakkeenyaaf
كجودة اللي يجوا كيساعد جرو متى كجودة اللي هنا فتجرا كرا التندمي أشي جاي إساسريو التمتمار كو كبها جودة بك كرا التمل كوفتي فكينيا وان كانوا جد ملكاي وان كانوا جد استيبنا نتنجود دياز جاي كرا كنا أتيس كرا كنا كوتو كرا كنا يوجوتي كرا ما يرتور دفتين برجيت كرام كوب ستورسيسا جتة إساسري كت أسري وان تنجود تكرور التندم تأشي جاي تسانو بوليس كيتي يوم تمل سر رتنو obboleessi keessi gammadee gammachuusan milkaa'uu yoo jiraate malee wanna ati kasaartu hin jiru jechuudha. Ka guddatee jirullee karaa ittiin guddatee hin dhoysa. Karaa ifaa irra deemee achi gahee dhiyeessee karaa dukkanaa gorsa. Ka duuba jiru yoo gaafate irraa dubbii iftoomaan himuu fi ka jala jiru immoo obboleessi ka isaa ka guddateetti ni hinaafa. Ni jibba. Kuni galma nun geessu obboleeyyantee yaada raasinitti haa ta'uu yeroon illee keerima yaaduu keessatti yeroo ramadaanaa. إن شاء الله ربي رمضان خنا الرا ملكا وربي إنه هاتاسو كيري ولياجون وإن ربي إنه قرص لي كانوا ينافهم دايركت لين يقولوا أرجع إنه ميدو إنه فيدو كها إرها صاروا لي كانوا جمعتوا بوليس كيتي جمعتوا كيتي نمني كاول جالتون دركما مسلمة كيستو مسلمني استيبي إتي ولين حاجة أما حاجة لبون إساني باتو تول جالتان تجرا حاجة لبون إساني كيسا باتو ودو أقد فجران الليكا وبليس فيتي ودو يادا اللبون إساني باتو نجرايتشو كناف نوتي همين يادون قتين ونقبو إلمنا ما تكو والله إلمنا ما كمي يقرأ كل يادي كاسمي دي كمال سيقول إرى تري كتي ترين يساقل كل يادي سنين جدا ما تدورين كي يقعد وبليس كيتيني نافيني هاقودتو قدين ليني متاسا قدين كابيني هركان استيجي تشانغو تشان وان هندان وبليس كي يفود آبتي وبليس كي يميديني obboleessa kee wajjin jiraachuun obboleessa kee jaalachuun obboleessa kee kabajuuni kabajaa keetii gammachuun obboleessa keetii si haa gammachiiftu guddinni obboleessa keetiif keessi kee akka waan ofii guddateeti jijjiirami gammadee obboleessa kee waliin dhaabadhu kasii gadi jiru harka qabii ofi ol dabale kasii ol jiruuf gammadee fi siin jedha obboleeyyan kiyya waan isin dheerate fakkaata. Warri channel kana faraataatan subscribe godhuun dagatinaa share godhaa yaada jiru ammoo إن شاء الله كومنتي جلنا بريسا لكي بك كان سري متي جت سلا كان أدو سري فتة قلت إلمنا وان تيف وان دو نقول سنة نون سري فتة كومنتي جلنا بريسا يرو براتي فمو برنوت إن شاء الله وان نتعجني يعني والربيني يدون تاني وان تكو صمتين كيسة دو تأيهو جني والمرأة يونكم أما كان يوجراتي يرو والفكات يرو براك بعد جسني دياتو أنا كجماسي والإنترو بوليتي تيسن عايشة قولوا دبرتو تارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.